Harkafuune Kamoltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa waliin isinitti himna waliin tura. Taphoonni torbee afuraffaa liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddiibaa Steediyeemii magaalaa Shaashamanneetti dilbata irraa geggeeffamaniiru. Ganama sa'aatii 3 irratti Leemmanii fi Boqojjii gidduutti morkii geggeeffameen kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Leemman galchii 1-2 Boqojjii injifateera. Kubsaa addeessaa immoo karra eegaa cimaa ta'uun Leemman irraa badhaafameera. Dhuma fufuun sa'aatii 5 irratti Waabee fi Buusaa gidduutti taphaa geggeeffameen kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Waabee galchii 3-2 Buusaa injifachuun qabxii isaa 7 gaatee jira. Israa'el Taaddasee immoo Waabee irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee afuraffaa sa'aatii 8 irratti Fiichee fi Goobeessaa gidduutti taasifameen immoo kilabiin kubbaa miilaa Goobeessaa galchii 1-2 Fiichee injifateera. Yoonaas Darajjee immoo Goobeessaa irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha xumuraa torbee afuraffaa sa'aatii 10 irratti Kofalee fi Qarcaa gidduutti geggeeffameen kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Qarcaa galchii 1-2 Kofalee injifateera. Kanumaanis Abdiisaa Tuunnee kilaba kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Qarcaa irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Shaashamanneera.